Nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Mulgeetaa Tuubii akka multanii nagaa ooltanii nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo. Dhugaa gadda baay'ee laphee namaa cabsu gadda baay'ee ulfaatu jechuudha. Hayyaa chokkoleettii teenya guyyaa kaleessa nu biraa dhabamtee jirti. Hayyaati jechuun dhugaa rabbi baay'ee nama kokkofaltuu baay'ee nama tattabachuudha. Akkasuma warri viidiyoo mana akimii keessatti waraabanii gallakkisa warri of jalaa qabdan rabbi sodaadhatii of jalaa kaasaa. Haati ishiitillee akka obsa godhattuuf jechuudha. Viidiyoo san laaltee haati ishiitillee obsa hin godhattu waan ta'eef akka haati ishii sarbii godhattuuf yookiin akka obsa godhattuuf viidiyoo ishii san hospitaala keessaa waraabanii gallakkisa san kaasaa isiniin jedha obboleewwan koo. Dhugaa baay'ee gadda baay'ee laphee namaa cabsuudha gaddi kuni. Maaliif dhugaa rabbi ani beeku bakka baay'ee tokko jechuudha. Waanuma dubbadhu na wallaalchisee jira isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo. Viidiyoon san viidiyoo isiifillee gaarii miti, qaamni qullaadha. Viidiyoo qaamni qullaa jiru qilleensarra olii gadi hin oofina. Rabbi sodaadhaaf jalaa haqaa viidiyoo san odoo amma isiin hin awwaalan. Namni viidiyoon san jala jirtu kaif jalaa rabbi ragaa sitti haa ta'u. Hanqanumaan jechuufadha waan biraatii miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawud dura wanni Oromoo as jirtu hunda Oromoo aalamarra jirtu hunda gaafannu viidiyoo dogongoraan gadhiifamtee ishii haakima jirtu ishii haasoftu san gadhiisan footoo ishii bareedduu qabdan irra maxxansaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jechuudhaan du'aayis godhaa fi takkitii san isin gaafanna. Ammoo viidiyoon dogongoraan maxxansan nama jarjaraa Rabbiin jarjarsee maxxanse biyya tana keessatti nuti waan san duraan dhoorkinee ture akka maxxanne jarjaree maxxanse waan kana ta'eefu viidiyoo san akka kaastan ammallee isinit dhaamna yaa obboleen kiyya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Deetiin anilleen dubbachuu jira qabriin hayaatana saniifu obboleeyyan kiyya namni guyyaa boru bakka tana niin dhufa je'ee amanu Rabbiin bakka hayaa fiduu deemu tana na fida je'ee namni amanu qabrii tana keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira. Bakka hayaat itti awwaalamuu deemtu keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira. Isin ammoo warri isin jala jirtu rabbii isin uume sodaadha. Qabrii tanaanis boruniin seenaa namni amantan keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira. Bakka hayaat keessa ciisuu deemtu daqiiqaa 20 booda fiduuf deemna isin dubbachuu jira. Akka isin rifattan ni beeyna akkuma keenyaatti nu daran. Saniif immoo viidiyoon san gaarii miti. Isiifillee ijaafillee gaarii miti. Viidiyoo saniif jala haqaa rabbii keeyson sodaadha. Waliin nurraa duute hayaatu waliin dhabne nu qofaa miti. Haadha siitiifillee gaarii miti.